jiraate isa baatiin bashaata junjulaa keessa jirra obasti seenu deemna. Sanedha. Sanedha moo qoyme warra komantii akka ta'u akka Itoophiyaatti barbaatii tanaa irraa. Amleedha. Amleen seennee jetta. Guyyaa digdama guyyaa meeqarra? Okay. Baatii guyyaa 8. okay. Obboleettiin yaablee diidama akka Itoophiyaatti dubbadha rakkoon qabu. Adoolessa okay. Kanaafuu waan hin jechuu barbaadetu jira. Dhumiinsa amata kanaa akka nama baajata cufuutti sanee tana keessatti mootummaan san waa gaggalaafata. Haa ta'u garuu ijoollee ilmaan Oromootiidhaaf nama hundaafuu wanni ifa ta'uu qabu. Wanni kaleessas mormine warri arras mormaa jirru wanni karaa naannawa Jimmaa sanitti tahaa jiru abbaa keenya san dhiituu fi kaabineen hangam takka akka quuftee namni isaan ajaju akka dhabamee magaalattii Oromiyaa san keessa biyyattii mootummaa Oromootu bulchaa jira ja'amee itti yaadamutti sirna kana yeroo duraanis morminu sababaadhaan ture malee wanni dhaanii miti waa malee miti wanni mormaa turrees jechuu. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa dammaqa isaan godhuu qaban tokko yoo jiraate maaltu ganda keenya keessatti deemaa jira maaltu nu darbee Oromoon akkamitti jira ikonomii kamtu irraa jijjiirame hawaasummaa isaa kamtu irraa jijjiirame warroonni har'allee aangoo gubbaarra jiran warruma kaleessa TPLF gubbaarratti aangoo qabaachaa turan warruma OPDO jennuun santu ammallee bifa jijjiirrateetuma achirra taa'aa jira. Waan Itoophiyaa poolitikaa karaa sameeniitiin deemaa jiru saniidhaaf namni irraa xiqqoo qoqorrifatee irraa calje'e malee qabsoon deemaa turtes sirnuma kana buqqaasuu fi jijjiiruudharrallee ture jechuudha. Kanaafuu mucaan kuni du'ee argamee ja'amee hospitaala gaafa geeffamu hospitaala sanitti illee osoo qorannoo irratti hin gaggeessin du'a sababaa isaatillee osoo hin barin akkuma dhiigni isaa dhiiga saree ta'eetuma gannaqamee akkanumatti fuudhee awwaalamuun akkuma Haacaaluu gaafa duraa san fuudhamee sababaan isaa osoo hin barin wanni kun akkasumatti wanni ja'amee jechuudha. Nama jajjabaa akkanaa kana yoo yaadattan artistii eenyu maqaan isaa sirna daadhii gadaadha. Yes, akkanumatti dhabne nama jajjabaa meeqa kanuma akkanumatti jajjabaan kun ajjeefamu. Harargettis Mahammad Amin akkanumatti ajjeefamee qalamee darbamee namni isaa beekame hin jiru. Amaanu'eel yoo yaadattan magaaluma adii guddaa kana keessatti rasaasaan dhoomee ajjeefame. Guyyaan kun ni darba ijoollee. Guyyaan kun numa darba. Warri TikTokii gubbaarraayis dhiichiftanii guyyaan kun numa darba. Dhiigni ilmaan Oromoodhaa akkana gannaqamaa jiru kun namni jettanii nutti himaa baatan hadhaabaanis gandaadhaanis ilmaan Oromoo qooddanii akka isaan burjaajii uuman fakkeessan kun guutuun isaa wanni boorooyitituun guutuun isii ganaa xaliiloo uteessi xaliiloo itee harka dhaqee lafa kaarameetiraadhaaf gurguddaan kaleessa OMN gubbaarraa wajjin ijinus dhaqee harka kanne abshiru homaa miti dhugaan isaa as baate wanni hundinuu. Kanaafuu hin gaddina waanuma jiru waanuma deemuu taa'u dhaabullee hin dandeessan waan kana dhaabullee hin dandeessanii dhaabbachuun isaa yoomi kan jettan yoo ta'e hara qalbii teenyaatti bara 2014 irraa hanga bara 2018tti muuvmentiin nuti gaggeessine san qabsoon qeeroodhaa. Directly haa ta'u indirectly dammaqa tokko uumee lafaa ka'uun dirqama jechuudha. Kanaafuu akkamitti uumamtii wanni jedhamtu
Hamzaan dubbateef takkaa ibsaan dubbateef osoo hin tahin takkaa namni biraa aktiivistiin Jawaar dubbate osoo hin tahin Baqqalaan dubbateef osoo hin tahin waan muuvmentii takka kaasuu saayinsii takka kaalkuleeshina takka yeroo mara dubbachaatu man ba'e. At the level of the conscious of the people is increased, the revolution it will comes by itself. Science ira kun. Ana mi Karl Marx lafa kaaya abbaa warraaqsaa jechuudha. Warraaqsi ilmaan Oromoo keessatti Itoophiyaa keessatti ni dhalata. Kaabinee mana ibsaa seentee amma laalaa jirtuufis ta'ee PP warra ni deeggarra jedhee amma mootummaa kana deeggaruufis ta'ee abbaa fedheedhaaf change is inevitable. Jijjiiramni waan hin hafne tokko. Jijjiiramni uumama. Jijjiiramni dirqama. Kan hin jijjiiramne yoo jiraate Rabbii qofa. Kanaafuu jijjiiramni tokko ni dhufa. Waan amma jiru kana dhugaa isinitti fakkaatee warri dhiichiftan marti keessanuu guyyaa waan kanatti itti qaanfattantu dhufa waan ta'eef. Waan kana kunoo kan cinatti agartan kuni Naasir Saaladdiin ni beeytanii. Naasir Saaladdiin Koppiliinkii fi taaptaabii nu godhaa bilis. Taaptaabii kuma koppiliinkii jedhudha. Waan kana iyyaafachuutti jira namoota hedduu bilbilaa fi jira. Wanti kun akkuma amma Ahmad Reef jedhe qabatamaadhaan torbaan darbe keessa namni kenna waa yaadatu Ahme. Namni kenna waa yaadatu. Arguuf jirtanii torbaan kana keessa yaa caaluun takattaayochin jechaa turan habashoonni. Maaliifi keessoodhaa odeeffannaa qaban jechuu taphatamu tokkoon beekan. Dhiifama naa godhaati ilmaan ayyaa. As keessatti of sobuun hin barbaadu. Guddaa yoo dhaban xiqqaa karaarraa qabudha. Maaliifi wanni beekamuu qabu beeytanii fakkeenyaaf Ahmad yoo ka'e Ahmadis ta'ee isa hayyuun olaanaa yoo ka'e wanni isaan barbaadan maal jecha Ahmaddu madaalamoo hin madaalu. Jecha malee beekamtii miti jaran. Jarri namoota siigalee mul'ata gurguddaadhaan lafaa ka'an balleessuudha kaayyoon isaanii. Kanaaf mucaan kuni abbaan hoteelaa gaaffii tokko malee gammad waan takka namni kana jechuu dhabuun jalqabumayyuu wanti decision godhamee xumuramee jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan kana ijoolleen keenya sirriitti faana bu'aa jiranii. Naasiri yoo ka dubbatu taate Naasiriif hin kennaa, Naasiriifis wal bara. Itti fufi Naasir itti fufi. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf har'a baay'ee keessi keenya cabee ani mucaallee baay'een beekaa. Baay'ee mucaa wal beennudha. Yeroo Rabbillee wal agarree turre. An dubbachuu hin danda'u dhugaa Rabbiin isinitti himaa. Mucaa kana duukaa sagantaa siyaa lama sadii hojjenneerra Dambidolloo Yuunivarsiitii deemnee wajjin hojjenneerra shubbisaa ture mucaan kuni. Baay'ee wajjin dabarsine yoo dhiyeenyatti wal agarreellee karajamoo kanatti viidiyoo cufattee dubbachuu hin dandeessa yoo tasa biyya keessa jiraatte. Rakkoota kan qabu miira biraa keessa jira. Naasiramuma natti dhufe jechuu barbaada miira biraa keessa jira maaliifi ubsiga. Haalli jiru suni jarana waan jalqaba jedhameetu jira. Namni kenna beeyta Ahmeeko wanni takka beeyta nuti amma as keessatti tokko waan tokkoffaa waan dhageetti lammaffaa waan agarte dubbachuu qabda. Miti as keessa beeyta ka waan biraa shamatatullee jira jechuu barbaadeeti. Wanni kuni qabatamaadhaan waan itti yaadamee godhame ta'uu nam tokkollee shakkuu hin barbaachisee jiru. Namni karaa deemaan tokko fakkeenyaaf karaa irratti yoo konkolaataan dha'e namni sun reeffi isaa eessa gala hospitaalaa jalqaba ka galu qorannaa taasifamama ifimi. Sanuu hoteelatti du'e osoo qorannaa kanuu hoteela qabatamaan peeyimantii risiitii itti kutee seene jechuudha. Nama kana summii hin ajjeefne beeka. Wanti dafanii awwaaluun barbaachiseef maali kan jedhu hundi keenya tokkoon beekuun barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf Naasiris miira keessa galee namoonni hedduun bilbilaa fi turanii waan jiru ammoo sirriitti qabatamaadhaan isiniif qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Maaliifi namoota bakka san turan tokko lama sadii Naasir sirriitti mucaa kana itti dhiyeenyaan illee beeka. Bakka inni olee bulullee haala tokkoon haala hojiitiin sirriitti beeka. Koonsartii adda addaa irratti jechuudha. Sagantaa qaba ture fuulduratti mucaan kun. Sagantaa cimaa. Umar Suleeman waa jedhe waan takka dubbadhu.
Gariin nama dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe dhageessanii dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe. Kaartaa taphachuun kun hin hafne quba qabaadha. Kaartaan itti fufuu mallee kaartaa itti fufuu kanaaf nuti as gubbaa wal nyaanna nama kenna quban qabnu maal ta'an yeroo baay'ee Ahmad Baayidooyi asirratti argee osoo hin taane waan takka lallaba. Namni kenna jabaan bakka tam oole biyya keessatti bakka tam oole eenyu wajjiin oole if eeggannaa akkam gochuu qaba haalli siyaasaa qabatamaa nama jiru maal fakkaata sigalee waan gariillee fuunee kanan goonu habashaan garee maafiyaan tokko fakkeenyaaf Finfinnee nagaa qabatanii Finfinneenu garee maafiyaan tokko garee qophaa'ee jira. Garee kophatti qophaa'ee jechuu barbaadeetu. Gareen kuni ta'ee jedhee namoota bebbeekamoo Oromoodha dhaloota lafaa kan kichuu kana balleessuudhaaf warra qophaa'e. Saba kana madeessuuf jechuu barbaadeeti. Tokko kana. Kan lammataa namni kun eessarraa paaworii argata? Warri lafaa ka'ee akkasitti waa balleessuuf deemu kun eessa argata? Sanuu Oromiyaa gartee bee godina magaalaa Shaggaritti. Maal jechuu barbaadeeti? Caasaan kun fakkeenya namni alaa dhufe tokko qeetee keessatti sin balleessu. Qeetee keessatti sin balleessu jechuudha. Waan qabate kamataa fi ka qabu jira. Kanaaf waan kana sirriitti ifa baafnee abbaallee itti goonee laal lubbuun kama inni dhabeemi. Kabiraa wayii jirti ni beektanii misa? Takka malee lamaaniiti. Wanni guddaan nuti siyaasaa gartee mootummaa abaaru yookiin paartii abaaru keessa hin jiru. Aayidantiitii kanas hin qabnu. Dhugaa nama keenya irratti garuu maa dhugaa dubbatteef qaamni nu dura dhaabatu hin jiru jechuu barbaadeeti. Takkitti rabbiin uume takkitti fudhata waan taateef. Nuti paartii kana abaaraa sana abaaraa jechaa hin jiru. Wanni jiru garuu ka kanaa olillee boriiftaan dhageettanii deengadda gaafa dubbannu sigalee qaamni kun adda bahuu qaba. Qaamni kun nama keenya sirritti warra waan kanatti wanni takka wanni amma namni hedduu qorachuu qabdanii mucaan kun kaleessa galgala osoo hoteela kanan deemee eenyu waliin akka turee fi torbee kana keessa ammoo dhiibbaa akkamittu isarra akka ture kun akka poolisaa taatanii qorachuu qabdan isin mataan keessan jechuudha. Maaliif jennaan wanni waan itti yaadamee godhame jalqabuma mucaa kana wanni hoteela geessaniif qopheessanii achi gidan qalmaa qopheessan beeke nu furdisanii nu qaluu hin jenne ajaa'ibu furdisanii nama kenna eegati coomtee irree baasee si ajjeesu. Mucaan kun hoteela kana kageeffamee qo'i duraan hoteela jiraata. Hoteela hin jiraatu saa mana kophaa qaba. Mucama kana sababummaan hoteela kana fidanii maali? Warra jala jirtamee koomantii ashangulliitii boottu dhiisa. Gariin nama kennaa dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphata. Isin fiteera nama kennuu barbaanne dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe. You know there is one relation group with that mafia group waan hin beekuuf. Ibam jechi kiyya kanatu istaatasii kanatu qophaa'ee fireem godhamee sigalee dalaasti godhame mucaan kun osoo namni fakkeenyaaf amma amala sagaagalummaa qabaate exact sirri miree dhalaatu akkana godhee hijaa dhalaatiif kana ta'e jettee waan tokko beektaa lafa keetta jechuu barbaadeet. Kanaaf rabbiin dhugaa namaa ni baasa hanga danda'ameen garuu wanni jirtu daqiiqaa takka duubatti hin deebine. Dhalaan poolitikaa dhalaan ofiisiitii waan kana dhalee duubitta poolitikaa olaanaa. Dubartiin poolitikaa dhalatee ajjeesuu ni dandeessi. Garuu sirees dhalaan fedhe wajjeesse dhalaan mucaa kana ajjeesse dhalaan mootummaa wajjin hojjettudha. Yoo dubartii miti mucaan hin qabu amala akkasii. Hoteelli kun hoteela nafxanyaati. Finfinnee keessa jechuudha. Hoteela kana dalaganii dura mucaa Amuddin Mahammad jedhamu kanatu artist Amuddin Mahammad jedhamu kanatu hoteela kana dalagaa bulee galee rafee bakkuma rafee du'e. Takka jedhe. 15 eegee bulii 15 eegee mulunaa tufaa hoteeluma kana dalagaa buleetiin kilab naayit kilabii dalagaa bulee galee sunillee akkasuma du'e. 15 adda. Hadda immoo mucaa kanatu dhufee jechuudha. Dhageette wanti deemaa jiru waan hedduu garaa nama nyaatu. Laali ijoolleen tun hoteela tokko dalayti. Abbaan hoteela sanii hin qoratamne akka ammaa beeke. Namni lama achi dalagaa bulanii galgala galanii rafanii ganama du'an. Reeffa jara argan. Abbaan hoteela kanaa qoratamuu dide. Reeffi ijoollee tanaa hin qoratamne artistoota kanniinii. Mucaan kunillee artistiidha kunillee. Imagine within 1 month ji'a tokko keessatti ijoollee ciccimoo nama sadii dhabnee jechuudha. Abbaan qabeenyaa biyya sanitti seera ooli jechuudha. Seerri sagaafatu hin jiru. Artisti mul'ine namni shan komaandi poostiin amboo keessatti labsameeti. Namni akka faamiliin isaan shan olii akka awwaallee godhame. Kuni
abashaatti dhiibdanii wanta hin je'ina. Abashaatti jettanii dhiiga uummataa wanta godhina. Maaliif qofaa nama shanii qofaa akka waalan akka namni taasisaan ta'ine mootummaan dhaqee hidhee faamilii isaa hunda kanaas galaana. Abashaa jettee uummataa dhiibina. Mootummaa kana uummatni jennee namatti dhiibuun kun amma sirriidha. Ajjeesaa jiru kun Oromoo miti. Ijoollee kana ajjeesaa jiru Oromoo. Ani Amaara hin jenne. Amaara hin jenne. Gara birii fudhatina jala. No, laali eenyu Ahmed. Ani Amaara hin jenne. Hoteela bakka ijoolleen naayit kilabii jarri dalagittu abbaan hoteeltichaa Habashaadhaa jedhe malee ani Amaara hin jenne. Abbaan garuu Habashaadha. Abbaan naayit kilabii jarri ijoolleen kun dalagaa turte. Habashaa jechuun Amaara bar. Eessa dubbisi jedha. Ahmed dubbadhu gisee takka carraan alaattanii. Yaa dubbadha. Aboo kun marree kana godhee marree godhee mootummaan akka isaa kadhuufi jiru mootummaan akka qabjoo baatuse information karaan fayyadaanii maqaasanii manni kuni. Minuutii qabadhu. Ganni deeme itti fufi. Bakka hojii jirti isiin dubbattee hafaatu. Ayyee galatooma warreen jala jirtanuu dandeessan kompiiliinkii toshaa waanuma kanayyuu han dubbannu faallaan nama kanaa dhabamu kan riippoorti godhallee dhabamu kan nuun faallaa jecha kanaan faallallee hinuma jira kan rabbi faallessee kanaaf kompiiliinkii toshaa taaptaabii toshaa nama kuma tokko jira kompiiliinkii bayaan sagaa 10,000 geechisaafi duraan dursa nuti Oromoon har'a miti biyya Itoophiyaa keessatti kan salphannee artistiin keenya sareen Oromootu kan biyya san keessatti kabajaa dhabe har'a miti. Oromoon erga kabajaa dhabe kabajaan ilmaan Oromoo oqqee gadi ta'e ammata 5 ammata 4 guunneerra nuti. Bara durii odoo namni keenya du'ellee boonyee boochifannee astaammamnee awwaallanna. Kan ammaa boochisuu hin dandeenyu, boo'uu hin dandeenyu, astaammamuu hin dandeenyu, awwaalluu hin dandeenyu jechuudha. Kana kan nu godhu eenyuma numaadha. Oromoodha. Mucaa kana kan ajjeese Oromoodha malee Habashaan dhuftee ajjeese. Bakka Habashaan jirtu iyyuu san beeku mucaa kana. Oromootu Oromoo nyaachaa jira. Numaa keenya wal nyaachaa jira. Seerri hin jira waan jettaniif seerri biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Seerri hin jiru. Odoo seerri jiraatee har'a of informationii qabaattan ta'e yoo biyya dawwaltanii quba qabaattan ta'e hoteelli suni eeggamaa jira. Seera maalii mootummaatiin eeggamaa jira. Maalii mootummaa jala jedhamtu tanaan eeggamaa jira hoteelli sun. Sinigaree lubbuu ilma namaa kan isaan itti dhaga'amne hoteelichi amma eeggamaa jira. Mucaan kun nama ilma Oromooti. Dhiiga qaxaleedha. Mucaa ganaa boruu saba kanaa waan guddaa fiduu danda'udha. Mucaa boruu fakkeenya namaaf ta'uu danda'udha. Qeerroo ganaa karaatti hambisan kana sila odoo seerri jiraate mucaan kun awwaalamuu qabu. Maalibboo maali jamaa maali namni tokko bar hoodue akka seeratittu dhibameetu maayyuu hoodue. Nanda akkateeti bar kan awwaaltu. Idiriitti matteeti bar kan awwaaltu. Firatta matteeti bar kan awwaaltu. Us jedhaniitu barboolatti gadi hin darban. Us jedhaniitu guyyumata kafanii boollatti gadi hin darbanii bar. Maalumaa fi mucaa silaa du'ee isaatu kan dhageenya kinoo namni gimmaashni amma dhagaye. Ani amma gama kiyyaan amma dhagaye isaa 10 akka birratti nama dhagaye. Mucaan kun silaa kan awwaadhaan du'e ganama du'e jamee hamma namatti awwaala maaltu fide. Nuu har'a miti qaasa tuffatamne biyya Itoophiyaa san keessatti. Kan nu tuffachiises immoo jaalattinis jibbitinis warra hangorra jirudha. Kana ishoo jedhaa fudhadhaa. Har'a odoo artistii Habashaa tokko ta'e dachiin akka kotee takka dhaabattu kanas fudhadhaa ofitti. Jaalannus jibbinus jechuudha. Of kan tuffachiise warra achirra jiru. Tuffatamnee jira. Oromoon tuffatamee, abbaan Oromoo tuffatamee, haati Oromoo tuffatamteerti. Tuffatamnee jirra. Argaatuma jirtan yaa jamaa. Maal Oromoo maal keessa akka jiru, golli Oromoo maal keessa akka jiru. Miidiyaa irra mucaa kan dhufe malee kan kana caalu qeerroo meeqa dhabnaa jira qe'ee keessatti. Obboleessa meeqa dhabaa jirra. Obboleetti meeqa dhabaa jirra. Goota meeqa dhabaa jirra gola keessatti. Kana bar waan miidiyaa irratti beekamtii qabuuf waan beeknuuf bar haga kanaayyuu kan durraa dubbachaa jiru. Meeqa kan sagaleen isaa dhabamee, meeqa achi buuteen isaa dhabamee, meeqa sareen nyaatee namni nyaatee bineensi nyaatee isaa irra dhabame meeqa jira. Oromoon erga waggaa 4 kanaatii salphina as hin qabnee salphataa jira dhugaa. Du'eetillee awwaala dhabee boo'ee dhimimmaan illee walii dhabneerra miti. Kana hin jira ofitti fudhadhaa. Rabbiin lubbuu mucaa kanaa hamaaru dhaggeeffadhaa ammas tokko hin galaafatani. Callisaatu malaala nuti hojiin keenya boonya awwaaluu bicha asirratti. Galatoo ganni teena dhugaa keeti. Laali Ahmad waan kana olu taallus galu taallus wanti waan kana raawwate mootummaadha malee nama biriiti. Maaltu mootummaa godha? Dhageeffadhaa. Maaltu mootummaa godhe laal? Namni kun eega du'e maatiin isaa boo'ee awwaalachuu qaba takka jedhe.
artistoota lamaan duutee maatii isaanii sodaachisaniitiin akka maatii isaanii hoteela sanuu dhaqee hin gaafanne godhanii awwaalamanii lama jedhe. Kuni maal mul'isa? Akka mootummaan kun harka keessaa qabu qulqulluu adii mul'isa yoo Oromoo dhufuma gowwoomanni malee qulqulluu. Wanti wal shakka wanta akka jirtu mootummaan akka harka keessaa qabu mootummaan yoo harka keessaa qabaatini ruuhii namaattu caala moo hoteela santu caala obboleessa kiyya. Mucaan kuni artii diraamaa dalaguu malee inni wanta akka keessaa qabu hin jiru wallahi. Nama agartee diraamaa ofii dalagu malee wanni isaan keessan laalanii waan kana balleessanii dhaloota qaraa jira mucaan kun obboleessa kee gadi qabaa laala. Dhaloota qaru jira artii Oromoo irratti dhaloota qaru jira mucaan kun. Kanaafi dubbiin jirtu maali? Jarano achi qabaa as qabaa miti. Abbaan fedhee haa galaafatu naftanyaallee haa galaafattu ka harka keessaa qabu ka galaafachiise eenyunni mootummicha kana. Mootummaan kunneen Oromootu wal ajjeesu jira. Oromoodha kan tuffachiisaa jirullee kan ajjeesaa jirullee ka Oromoo maqaa balleessaa jirullee Oromoodhaa isin jedhaa galatooma. Yaa galatooma Jamaal. Namni biraan Ana jala sau daqiiqaa muraasaan see ba'anillee hojiirra jira. yaa itti fufi. Ani baay'ee tokkoon wallahi garan taasisan qabu. Joona caaluu deessaan dhagahame har'a lammaffee madaala caaluu tunu keessaan bahe hadha ija keenya nu tuqame jechuudha. Kun tuffii dara darbe kun tuffii gaafa namni biqiltuu ol ka'u akkasitti si jalaa muru deebiin ati deebistuuf waan jiru. Wallahi ani ofii kiyyaa sila dhagee dubbachuudhumaan dadhabee. Maaliif gaafa namni fuuldura kee deemu beekam fuuldura kee deemu. Mucaan kun waan baay'ee nu barsiisaa jira. Abdii kan kee baruu gaafa namni si muru mee maal jetta? Ani uummata Oromoo wanti dhaamu tokkittiin nama guma Hacaaluu Hundeessaan deeffanne har'a kan mucaa kanaa dhiisi. Bor immoo waan itti fufu hin beektu ati. Bor jechuudha. Kanaafuu ani hayyuun Oromoo wanti nu dhaamuu qabu. Waan tokko karaa nuuf kaa'an akka gisee Jawaar nuu qabsaa turetti karaa nuu kaa'etti nuuf kaa'an. Maaliif kana caala kun manatti kaleessa manguddoorraa kan surree baasan hadha kan qeerroo ijoollee ol guddataa jiru jala ajjeesan mee maal eeggannu kan kana caala maal eeggannu biyya maalii qabna jecheen nu falminuuf eenyu kan barate barhaati ijoolleen kun ijoollee wallaggaa akkasiin itti barattu barrakkina sii gadi baate iibiin obboleettii ofiitti ni mattu ijoolleen keenya. Nam tokkotti ni mattu ilkaan ciniintee kan qabsoon jaraa barumsa jaraati beekumsa hayyummaadha. Gaafa namni si jalaa fuulee hayyummaa muree maalidha kan itti qabsoostu biyya maalii kun mucaan kun beekaadha bar. Nu warra waa akka darajaa jaraan geenye nutu biyya bulchaareen warra beekan jala muraniitu. Akkamitti ani akkamanitti haasa'uudha kan jaraa qabsoon jaraa barumsa garaa hidhatanii maxaafa dubbisuudha barnoota hadha mucaa kana jammaran doktora Oromoo immoo takka jalaan jammaru jechuudha. Barsiisa Oromoo jammaru jechuudha. Kana caala maal teenyee eegganna maal qabna? Ani ijoollee meeqan beeka baraama wallahi jechuudha isa rakkataa jiran bishaan dhuganiiti malee jechuudha uummanni kun barumsarra hin citan. Agaduwanni boolatu seenan kan siidhaaman dhaamsi ijoollee keenyaa yoo ta'e barnoota kan jarri siidhaaman. Seenaan abbootiin keenya nu dhaamanii du'an ijoollee kanatu namni akka caalaa baratu eenyu dhufee natti waan inni jaalatu. Isa asiin baratan isa asiin dippiloomaa baratan digiriidhaaf yaadu ijoolleen kun. Garaa hidhatanii ituu akka jiraatti baradhee hana dhayeessan gaantu. Barataa kee gaafa si jalaa kutan abdiin ati eenyu biyyaa bulchu jettee eenyu. An baay'ee tokko waan hin haasa'u dhabeen jira. Waan hin wamandeeffadha. Baay'ee natti dhagahame nama turii miti uummanni keenya fuullee wal akka hin dubbatina beekumsa keessa nama ho'ifadha. Takka isin uummanni kanaaf jecha falli jiru uummanni Oromoo callisee waliin ilaalaa jiru. Ijoolleen tun amma mucaa kana mucaa akkamii danda'e? Waan takka matiin qabu beekumsa isaa gaafatame baree badii biraan qabu. Kanaaf hedduu namatti dhagahama. Ani warra ayyoota Oromoo fi jedhu uummata kanatti callisee ta'aa ilaalaa jiru. Kana akka kiyyatti amma
sirrii jedhee fudhatu. Osoo uummata kanaaf gaggeessanii uummata kanaa karaa beekanii. yeroo caara namaa kennitu tokko tokkoon akka seenaniitu Fiteen baafaleetti yaanillee fiteen baadanuun jirtu garuu ani kan hin dubbachuu barbaadu Ahmad doktorri biyya sanaa akkam seerri biyya sanaa akkamitti du'aa ofii qoran. Namni kun gaafa namni tokko nama jalaa du'e dhufee namatti himee eenyu nama sana bira si bira jiru ilaalee akka namni sun kufee miidhamne. Mana isaa ilaalee eddii namni taa'u sirreessee fi achii booda nama qabee nama sanatti du'aa hima bara. Duuti ilmaan Oromoo agalukkuu hanqatee naan sharaadhaan maraniiti gandatti galchanii mucaatan. Oromoon beekaa dhabe. Osoo kanarratti deemame mucaa hoteelatti ta'e abbaa hoteelaa namni qorate. Banaan itti haasa'u nama dabbara seera akka jedhu hayyoonni Oromoo